seenaa gooticha Oromoo umrii isaa guutuu hanga lubbuun isaa darbitutti qabsoo diddaa gabrummaa uummata Oromootiif qabsaa'aa ture kan hiriyaa Jeneraal Waaqoo guutuu ta'e qabannee isinii dhufnee jirra. Maarree qabsaa'aan kun eenyu jechuun keessan hin oolu. Qabsaa'aan kun Koloneel Haji Adam Jiloo jedhamuun beekama. Koloneel Haji Adam Jiloo weeboo abbaa isaanii Jiloo weeboo turree fi haadha isaanii Tukkee Roobilee Bulbulee irraa bara 1917tti aanaa madda walaaboo godina Baalee biyya Oromiyaatti dhalate. Koloneel Haji Adam Jiloo gadaa ijoollummaa isaaniitti qananii fi kunuunsa haadha fi abbaa argachaa naannoo dhaloota isaa madda walaabotti akka guddate namoonni itti dhiheenyaan beekan ni dubbatu. Akkasumas Koloneel Haji Adam Jiloo haadha warraa adda addaa irraa ijoollee argatanii fi ijoollee ilmaan isaanii akkasumas ilmaan isaanii yookiin ijoollee akaakayyoonni dhalte kan isaan abaabayyuu ta'aniif dabalatee maatii 209 akka horan namoonni itti dhiyaatan ni dubbatu. Bara Xaaliyaaniin biyya teennaa weerarte 1935tti Haji Adam Jiloo daddala ganna 18 turre daddala cimaa hamtuu fi toltuu xiinxalee adda baafatu danda'u waan ta'eef garaagarummaa bulchiinsa kolonii warra adiitii fi kolonii warra gurraacha Habashaa jidduu jirtu haalan hubatan. Koloneel Haji Adam Jiloo Habashaa gadhee fi duubatti hafaa qarooma kan diige dukkana nama dhaalchisu akka ta'e qajeellatti hubatee akkasumas akka isaan uummata Oromoo lafa isaanii irraa dhabamsiisanii abbaa biyya Oromoo ta'uu fedhanii fi qabeenya Oromoo hunda abbaa itti ta'anii ilmaan Oromoo lafa isaanii irratti gabroonfatuu barbaadan Koloneel Haji Adam Jiloo ni hubatan. Mootummaa Haile Sillaasee gargaarsa Ingiliziin bakkatti gaafa deebite irraa eegalee waa'inni bara shanan bulchiinsa Xaaliyaanii keessa argame ni hafe. Cunqursaa fi roorroon uummata Oromoo irra gaayuun daranuu hammaachaa dhufte. Booddee Oromoo lafarraa buqqisanii Amaara irra qubsiisuuf dhaalchisuuf saganteeffatanii hojiirra oolchuu eegalan. Oromoo lafa ofii irratti hafan gabroonfatuu mirga abbaa biyyummaa dhoowwachuu eegalan. Haalli kun dhaloota qabsoo bilisummaa uummata Oromoo tan Baaleetiif sababa tahee bara 1968 keessa uummanni Baalee qabsoo kan bilisummaa murteeffatanii lola mootummaa gabroonfataa Haile Sillaaseetti qabsoo eegalanii Muhammad Gadaa Qaalluurraa baruun bara 1963 uummanni Oromoo kan naannoo madda walaabuu fi nageellee Booranaa jiran kora godhatanii qabsoo mootummaa Habashaa irratti adeemsisuuf mirga abbaa biyyummaa falmachuu murteeffatanii yeroo duraatiif uummanni Oromoo qabsoo hidhannoo waraanaatiif jaarmayaa siyaasaa jalqaban. Walgahii kanarratti Jeneraal Waaqoo guutuu dura taa'aa ta'uun Koloneel Haji Adam Jiloo immoo itti aanaa waraanaa fi jaarmayaa ta'uun filaman. Sana booda Somaalee dhaqanii meeshaa waraanaa gargaarsa gaafachuuf yookaan kadhatuuf namoota 4 namoonni 4 sunis Jeneraal Waaqoo guutuu, Huseen Hajumaa, Katiir Waaqoo, Abdullaahi Usmaan guutuu gara biyya Somaaleetti ergatan. Jeneraal Waaqoo guutuu wajjin hidhannoo waraanaa argatanii gara Baaleetti deebi'anii qabsoo qaanqee bilisummaa yookaan diddaa gabrummaa mootummaa irratti jalqabuun mootummaa gamoo uffata Habashaa irratti lola banan. Qawween Haji Adam Jiloo faan gaafa san Somaaliyaa irraa argatan Dhoombir jedhamu. Lolli hidhannoo barri sun Baaleetti jalqabame lola gaafa Dhoombir jechuun arrallee seenan yaadatamaa yeroo maraa himamaa jira. Akka kanaan bara 1963 irraa jalqabee hanga bara 1970 Koloneel Haji Adam Jiloo itti aanaa ajajaa waraanaa ta'anii qabsoo qaanqee bilisummaa hidhannoo Oromoo hoogganaa turan. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya seenaan gooticha Oromoo Koloneel Haji Adam Jiloo isinii qabannee dhufne asirratti xumurama. Seenicha kana qopheessuun kan isin waliin ture Adam Abdullatiif jedhama. Hanga seenaa biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.